Nagaa fayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Galoodha. Guyyaa har'aa dubbii sagalee Waaqayyoo ergaa Yohaannis isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 yookaan 1:9 irra dhaabbannee walii wajjin ilaallaa. Mata duree barsiisni dogoggoraa yookaan barsiisni sobaa isa kamii dubbii jirutti walii wajjiniin dubbii gooftaa yeroo murtaa'eef paartii gabaabaa irratti yeroo kan taayimii gabaabaa irratti walii wajjiniin ilaallaa. Gara kutaa kanaatti seenee waa'ee barsiisa sobaa, waa'ee barsiisa dogoggoraa waa tokko sitti dubbachuu kondura macaafni qulqulluu keenya addattuu macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti wantoota waldaa kiristaanaatti waldhaansoo yookaan rakkinoota fidan bara gara dhumaatti jedhee macaafni qulqulluu dubbate keessaa waa'een barsiisa dogoggoraatiif barsiisa sobaa yookaan waa'een raajii sobaa, waa'een ergamaa sobaa, waa'een tajaajila fakkeessaatiin wal qabatu macaafa qulqulluu keessatti kakuu haaraa keessatti gadi fageenyaan wantoota ergamoonni gooftaa keekachaa turan akkasumas gooftaa Yesuus Kiristoos illee biyya lafaa kanarra yeroo ni deddeebi'aa ture keessatti wantoota inni waldaa kiristaanaa amantoota namoota isa duukaa turan wantoota inni akeekachaa ture keessaa waan hangafaatiif isa jabaa ture jechuudha. Akkasumas yeroo hammaa kanatti illee waldaan kiristaanaa keessatti waa'een wantoota kanaa yeroo baay'ee yeroo irra deddeebi'ee ka'u waa'een barsiisa dogoggoraa, waa'een barsiisa sobaa, waa'een raajii sobaa, waa'een tajaajila sobaa fakkeessaa yeroo irra deddeebi'ee ka'u yeroo garaagaraatiin argina. Kanumarraa ka'uudhaan immoo namoonni yeroo tokko immoo barsiisni sobaa maal akka ta'e utuu adda hin baasin, barsiisni dhugaanis maal adda ta'e utuu adda hin baasin, waa'ee tajaajila namaa, waa'ee barsiisa namaa, waa'ee lallaba namaa, waa'ee faarfannaa namaa, waa'ee akkasumas illee kennaa ayyaana sana jennu kennaa raajiidhaan sana namoonni tajaajilan otoo adda hin baasin yerootti namoonni wantoota garaagaraa dubbatan in argina. Isa kana garuu akka macaafa qulqulluutti yookaan akka dubbii sagalee Waaqayyootti barsiisni tokko barsiisa sobaa kan inni jedhamu yookaan barsiisni tokko barsiisa dogoggoraa kan inni jedhamu yoo maal ta'e isa jedhu dubbii sagalee Waaqayyootiin qorree kan walii wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Erga Yohaannis lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti dubbii akkas jedhutu barreeffamee jira. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisa Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilma of biraa qaba. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiise kana irra darbe barsiisa Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilma of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin hin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatinaa jedha. Kutaa kanarratti waa'ee barsiisaa yookaan waa'ee tajaajilaa waan lama otoo inni dubbatu Yohaannis ergamaan Yohaannis waa'ee barsiisa Kiristoosiin yookaan waa'ee barsiisa Kiristoosiin of biraa hin qabne osoo inni waan lama dubbatu kutaa kana keessatti walii wajjin argina. Maal jedha Phaawulos kutaa kana lakkoofsa 8 irratti of eeggadhaa jedheetti dubbata. Lakkoofsa tokko kaasnee gaafa ilaallu ergaa kana waldaa kiristaanaatiif yookaan maanguddichaaf jedhee namicha Gaayos jedhamuutiif yeroo ergaa ergutti Phaawulos maal jedha? Waa'ee waldaa sanaa yookaan waa'ee saba sanaa sadarkaa isaanirra jiran amala isaanirra jiran jaalala isaan qaban amantii isaaniitti ho'aa akka isaan ta'an jaboo akka isaan ta'an namoota kanaaf baay'isee dhugaa ba'a. Namoota kanaaf baay'isee isa kana otoo dhugaa bahu garuu haalawwan akkasumas immoo namoota kana irratti gufannaa uumuudhaaf gara namoota kanaa dhufaa jiran yookaan waa'ee barsiisa dogoggoraa, waa'ee barsiisa Kiristoosiin of biraa hin qabne, waa'ee barsiisa Waaqayyo ilma abbaa fira qulqulluu of biraa hin qabne, waa'ee barumsa tokko immoo namoota kanatti dhaamsa dhaammata. Namoonni kun waan ittiin jaboo ta'an, waan ittiin garaan Yohaannis itti gammade, waan ittiin garaan namootni Yohaannis wajjin hojjetu namoonni Yohaannis wajjin tajaajilan garaan isaanii itti gammade wayii namoota kanarratti argameera. Isa kanarraa ala kan ta'e garuu immoo wantoonni namoonni kun irraa of eeggachuu qaban, wantoonni namoonni kun jireenya isaaniirraa ittisuu qaban, wantoonni namoonni kun gara jireenya isaaniitti simachuu hin qabne wantoonni tokko immoo akka isaan jiran akka inni jiru yeroo itti dhaamsa namoota kanaaf dhaamu argina. 8 irratti maal jedha? Of eeggadhaa immoo ittiin jedha. Sababiin isaa namoonni barsiisa Kiristoosiin of biraa hin qabne yookaan waa'ee Kiristoosiin kan of biraa hin qabne barsiisa kan biraa tokko namoonni qabatanii namoonni keessummaa ta'an tokko gara keessanitti dhufuun isaanii dhufanii jiru seenanii jiru jedhee shakkii kanaatiin waan ilaalaa jiruuf waan dhagee waan argee waan qabuuf dhaamsa itti dhaama. Maal jedha Phaawulos yookaan maal jedha Yohaannis gaafa iddoo kanatti isaaniitti dubbatu namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisa Waaqayyoon of biraa hin qabne inni barsiisatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qabaa jedha. Namni barsiisa Kiristoositti qabamee hin jiraanne jedhe abbaa ilma of biraa hin qabu jedhee dubbata. Barsiisni tokko yookaan dogoggora yookaan sirrii miti kan Waaqayyoos miti jennee kan nuti ittiin falmuu dandeenyu ulaagaan jalqabaa tokko barumsi nuun dhageenyu barumsa gaafa jennu
faarfannaadhaan barumsiin barsiifama, lallabaan barumsiin barsiifama, kadhannaatiin barumsiin barsiifama. Malee barumsa jechuun namni iskiriiptoo daftarii duwwaa baatee gaafa yeroon kun yeroo lallabaati, yeroo barsiisaadha jedhaman duwwaa miti barumsi. Faarfannaan tokko, lallabni tokko, tajaajilli tokko waa'ee Kiristoosiin of biraa hin qabu yoo ta'e, waa'ee Waaqayyo Abbaa of biraa hin qabu yoo ta'e, waa'ee Kiristoosiin of biraa hin qabu yoo ta'e, fannoo kan nutti agarsiisu miti, fayyina keenya kan nutti agarsiisu miti, waa'ee ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin kan dhugaanuuf ba'u miti yoo ta'e, isa kanarraa fagaadhaa. Sababiin isaa barumsi tokko, tajaajilli tokko Kiristoosiin of biraa hin qabu yoo ta'e, Waaqayyo Abbaa of biraa hin qabu jedha Macaafni Qulqulluun. Maal jedhaa? Mindaa guutuu akka argataniif kanaachi inni dadhabdan hundinuu isin jalaa hin badan. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbe barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu jedha. Namni barsiisa kan Kiristoosiin bukkee darbe barsiisa kan biraa barsiisu. Yeroo sanatti namoonni barsiisa garaagaraa barsiisan warroonni akka Noostism jedhaman akkasumas illee namoonni barumsa seeraa barsiisan warri Yihudummaadhaan yookaan warri sanyii ilmaadhaan barumsa seeraa barsiisan namoonni akkas akkasii hedduminaan turaniiru. Kutaa kana keessatti tokko lama jedhee Yohaannis namoota kana waa'ee isaanii caqasuu yookaan xaqqasuu itti bu'uu dubbachuu yoo baate jechuudha. Namni barsiisa waa'ee Kiristoos irra darbee barsiisa Kiristoosiin of biraa hin qabne. Kana jechuun fayyina keenya Kiristoosiin karaa isaa akka inni ta'e kan giddu galeessa hin godhanne isa bukkee darbee waa'een jireenya keenya waa'een jireenya bara baraa keenya karaa Kiristoosiin akka inni ta'e isa bukkee darbee barsiisa Kiristoosiin of biraa hin qabne, barsiisa fooliinsaa foolii namaa ta'e, barsiisa namummaansaa, barsiisa fooliinsaa kan guddatee keessatti mul'atu hamma namaa kan ta'e kan agarsiisu barsiisa akkasii namni isin bukkeetti yoo barsiise yoo isiniin tajaajile barsiisni Kiristoosiin of biraa hin qabne, barsiisni Kiristoosiin bukkeetti harkaanfate, barsiisni Kiristoosiin giddu galeessa hin godhanne inni Waaqayyo Abbaa of biraa hin qabu, inni Waaqayyo Abbaan isa keessa hin jiru jedha. Yeroo tokko tokko namoonni Waaqayyoof waan falman itti fakkaatu, garuu immoo Waaqayyoon irratti ka'aa jiru. Fakkeenyaaf Phexros gaaf tokko yeroo namoonni Yesuus Kiristoosiif qabuu dhufaniin Yesuus Kiristoos irra akka namoota sana ittisuutti utaalee dhaqee Phexros namoota Yesuus Kiristoosiin qabuu dhufan sanarraa gurra isaanii irraa mureedha. Yesuus garuu wanta inni godhe kanatti hin gammanne. Akkasuma namoonni baay'een waan waa'ee waldaa kiristaanaa tajaajilaa jiran, waan barsiisa dhugaa tajaajila dhugaa kennaa jiran isaanitti fakkaata. Garuu barsiisa isaanii bukkee Kiristoos hin jiru. Barsiisni isaanii Kiristoosiin kan giddu galeessa godhate miti. Barumsi isaanii wangeelaan kan agarsiisu miti. Barumsi isaanii giddu faarfannaan namoota hedduun, raajiin namoota hedduun akkaataa sanitti nama deebisuu barbaadan, akkaataa sanitti waldaa kiristaanaa keessa amantoota jiraachisuu barbaadan Kiristoosiin kan biraa of biraa qabu miti. Kiristoosiin of biraa hin qabu taanaan garuu barumsi tokko jedha Macaafni Qulqulluu gaafa dubbatu Waaqayyo Abbaallee kan of biraa hin qabnedha jedha. Maal jedha kutaa kana keessa gaafa namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kan irra darbee barsiisa Waaqayyoon barsiisuu jedha. Inni Waaqayyoon of biraa hin qabu jedha. Waaqayyoon ala tajaajilu jechuudha. Waa'ee Kiristoosiin tajaajiluu dhiisanii waldaa kiristaanaa keessa dhaabbatanii seenaa haasa'uun Waaqayyoon of biraa dhabuudha. Waaqayyoon of biraa dhabanii tajaajilu jechuudha. Mana Waaqayyoo keessa dhaabbatanii Waaqayyoon of biraa dhabu. Waa'ee maali tajaajilamuu afeenyaan? Waa'een Kiristoos tajaajilamuu afeenyaan. Kanaaf barsiisni tokko dogoggora yookaan sirrii miti jechuudhaaf madaalli nuun jalqaba ittiin waldaa kiristaanaa keessatti ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf waajjirri mootummaa tokko karaarraa ceera, dogoggoreera, hojiinsaa kun sirrii miti kan hin jenne. Fakkeenyaaf waajjirri poolisii hojii eegumsaatiif dhaabbatee otoo jiru hojii isa kanaa dhiisee waan biraa yoo hojjete dogoggoreera, karoora isaarraa kaayyoo isaarraa ceera jenna. Waldaan kiristaanaa maqaa Kiristoosiin dhaabbattee otoo jirtu hojii waa'ee Kiristoosiin dhiistee waan kan biraatiin yoo hojjechuu barbaadde Waaqayyoon of biraa qabaachuu dandeessu. Sababiin isaa namni barsiisa Kiristoosiin bukkee yoo darbe inni Waaqayyoon of biraa hin qabu jedha. Misteekii yookaan barumsa dogoggoraadha. False teachingidha yookaan dogoggora kan nuun jennu barumsa sana keessa Kiristoos hin jiru. Ulfinni Waaqayyoo kan mul'isu hin jiru yoo ta'e jedha. Barumsi tokko dogoggora yookaan sobaa jechuu dandeenya. Barumsa akkasii immoo maal gochuutu nurra jiraata nuun jedha Macaafni Qulqulluu. Itti fufnee dubbisna. Nama barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe namni waa'ee Kiristoosiin galanni maqaa Waaqayyoo dhaafata. Barumsa waa'ee Kiristoosiin waa'ee fannoo keenya, waa'ee fayyina keenya, waa'ee jireenya keenya, abdii keenya isa du'a buudaa sana namni waa'ee isaa utuu hin fudhatin akkasumas immoo barsiisa isaa keessa waa'een Kiristoos utuu hin jiraatin namni isa kana hin fudhanne yoo isin barsiisuu gara keessan dhufee jedha. Tokko gara mana keessaniitti isin simatinaa jedha. Gara mana keessaniitti
Yoo dhufe gara mana keessaniitti isin simatinaa. Nagaa iyyuu isa hin gaafatinaa. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isa hamaa sanatti hirmaachuu isaati. Isatti walii galuu isaati jedha. Arra meeqaan keenyatu namoota maqaama waldaatiin Kiristoosin utuu nutti hin agarsiisin waa'ee waldaa sababii isaaniif namoota baay'ee gara laphee keenyaatti siman. Gara mana keessaniitiin simatina jechuun nama ta'e tokko gara mana keessanii yoo dhufe keessummaan simatina isa jechuun miti. Mana keenya gara laphee keessaniitti gara yaada garaa keessaniitti namoota waa'ee Kiristoosin isanii waa'ee lafaarraa duwwaa isaan. Arra namni baay'een waa'ee lafaarraas nama haasa'uuf iddoo kenna. Jireenyi Waaqayyoo garuu waa'ee lafarraa qofa miti. Isa giddu galeessa kan godhate miti. Isarratti kan bu'uurate miti. Isarratti kan ijaarame miti. Waa'ee Kiristoosin giddu galeessa kan godhate. Sababiinsa waa'eensa baay'ee gadi fagoodha, baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha waan ta'eef. Waa'eensa lallabamee faarfatamee kan waan ta'eef. Warroota barsiisee akkasii barsiisan irraa fagaadhaa jedha. Maaree dhaamsa tokko isinii dhaamuu barbaadeen ergaa kana yeroo isitti dubbadhu. Barsiisni tokko dogoggora kan inni hojjennu sababii namoonni baay'atanii dogoggora jedhaniif miti. Sababii namoonnis baay'atanii sirriitti jedhaniif miti. Barumsi sun Kiristoosin of biraa qaba. Kiristoosin giddu galeessa kan godhatedha. Ulfina eenyuudhaaf kan dhaabbatedha. Waldaa Waaqayyoo qaama Kiristoosin kan ijaarudha moo foon keenya kan ijaarudha. Yaada keenya amala keenya kan ijaarudha moo yaada Kiristoosin jireenya keenya keessatti kan ijaarudha. Isa jennu ilaallee adda baafachuutu nurra jiraata. Sammuu Kiristoosin yaada Kiristoosin hafuura isaatiin deddeebi'uutu nurra jiraata. Inni kan biraa namoota barsiisa Kiristoosin alatee tajaajila Kiristoosin alatee qabatanii gara keenya dhufan immoo akkamittiin namoota akkasii biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu immoo jiraachuun nurra jiraata. Akkamittiin jireenya keenya eeggachuun nurra jiraata. Isa jedhus immoo beekuutu nurra jiraata. Lakkoofsa 8 irratti ergaan caafamee jiru akkasidha. Of eeggadhaa mindaa guutuu akka argattanitti kanaachi inni itti dadhabdan hundumtinuu isin duraa hin badaa. Warra Kiristoos keessatti ayyaana isaatiin jabaatanii amma bara biraatti dhaabbatan Waaqayyoon waa taasisu. Ayyaanni Gooftaa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu eebbifama. Yoo isin gammachiise immoo toora YouTube keenya kan laayikii, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa akka nuun dubbii Waaqayyoo irratti hojjennuuf illee nuuf kadhaa jedha eebbifama.